Harka fuuna kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed simannaa ministeera muummee Chaayinaa Li Qiang ifatti taasifamee oole. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed simannaa ministeera muummee Chaayinaa Li Qiangiin ifatti simatamaniiru. Sirni simannichaas walitti dhufeenya cimaa biyyoota lamaanii haala agarsiisuun gaggeeffamee ooleera. Simannaa booda marii taasifameen walta'iinsa diinagdee biyyoota lamaan gidduu jiru gara caalaatti cimsuun danda'amu irrattis mari'ataniiru. Ministeerri muummee Chaayinaa Li Qiang biyyoonni lamaan biyyoota diinagdeen guddataa jiran waan ta'aniif karaatti waliin imaluu danda'an qopheessuun barbaachisaadha jedhaniiru. Ministeerri muummeewwan biyyoota lamaanii sirna mallattoo waliigalteewwan walta'iinsaa dameelee 12 sanadoota fedhii lamarratti argamaniiru. Oduu gaddaatiin ammoo sirni gaggeessaa reeffa aartist Aloo Daawwee magaalaa Adaamaatti iddoo hooggantoonni aartistoonnii fi keessummoonni biroo argamanitti raawwatamee ooleera. Sirni gaggeessaa aartist Aloo Daawwee istaadiyeemii magaalaa Adaamaatti sa'aatii 8 irratti kan gaggeeffame yoo ta'u, aartist Aloo Daawween aartistii gameettii Oromoo Dirree Dhawaa ganda baadiyyaa iddoo Awwaallee jedhamutti bara 1954 kan dhalatteedha. Umurii ishee waggaa 14 bara 1968 baandii biiftuu biyya keenyaa jedhamutti makamuun weelluuwwan ishee jalqabaa mata duree Oromoon fardaan dabaalee fi bishaan laga Arree abbee abbaa kiyyaa fi kanneen biroo hojjechuu dandeesseetti. Aartistiin gameettiin kun sirboota qabsoo fi jaalalaan albaamoota 10 ol dhuunfaan hojjechuu akka dandeesse seenaan ishees ni dubbata. Yaa'iin idil addunyaa dubartoota misooma bunaa irratti hirmaachaa jiran cimsuu irratti xiyyeeffate magaalaa Finfinneetti gaggeeffamee ooleera. Yaa'icha irratti biyyoota 33 irraa dubartoonni caasaa damee kana keessatti hirmaachaa jiran kanneen buna bitanii fi qooda fudhattoonni damicha irratti qooda qaban hirmaataniiru. Ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Dr. Ergogee Tasfaa'ee dabalatee hooggantoonni hojii mootummaa biroon yaa'icha irratti kan argaman yoo ta'u, kaayyoo waltajjichaa inni biraan ammoo biyyoonni damee misooma bunaa irratti raawwatan dubartoota mudatan furuuf imaammataa fi adeemsaan furuuf kallattii jiru agarsiisuufis jedhameera. Yaa'iin kun guyyaa 2 kan turu yoo ta'u, kanneen yaa'icha irratti hirmaatan naannawaa bunni itti margu muraasa ni daawwatus jedhameera. Godina Qeellama Wallaggaa Daallee 3 fi Laaloo Qilee gidduutti balaa tiraafikaa guyyaa har'aa onkoloolessa 5 bara 2016 mudateen lubbuun imaltoota 8 darbuun namoota 4 irra ammoo balaan cimaan namoota 2 irra ammoo balaa salphaan ga'uun himame. Odaa Habtaamuu dabalata sakkattaa nutti dhiyeessa. Godina Qeellama Wallaggaa aanaa Daallee 3 fi Laaloo Qilee gidduutti balaa tiraafikaa mudateen lubbuun imaltoota 8 darbuun kanneen 4 ta'an irra ammoo miidhaa cimaan qaqqabeera. Guyyaa irraa ganama tilmaama toora sa'a 2 irratti balaa tiraafikaa aanaa Daallee 3 fi Laaloo Qilee gidduu naannoo Riqicha Qilee jedhamutti qaqqabeen hanga ammaatti lubbuun dhiira 7 fi dhalaa 1 walii galaan namoonni 8 lubbuun darbuu fi namoota 4 dhiira 3 fi dhalaa 1 irra miidhaan cimaan kan qaqqabe yommuu ta'u, dhiira 2 irra ammoo miidhaa salphaan qaqqabeera. Dabalataanis qabeenya irratti miidhaa guddaan qaqqabe ta'uun himameera. Balaan kunis kan qaqqabe konkolaataa deddeebisa uummataa xiqqaa Dolfiinii jedhamu lakkoofsi gabateessaa 7965 ta'ee aanaa Laaloo Qilee magaalaa Laaloo irraa gara magaalaa Dambidollootti uummata fe'ee osoo deemaa jiru bakka Riqicha Qilee jedhamutti konkolaataa FSR jedhamu koodii 3 lakkoofsi gabateessaa 3841 ta'ee aanaa Daallee Waabaraa magaalaa Qaaqeerraa sangoota fe'ee gara magaalaa Finfinnee imalaa utuu jiru walitti bu'uun balaan kun qaqqabu to'ataa tiraafikaa aanaa Daallee 3 obbo Araggaa Mangashaarraa odeeffannoon argame ni mul'isa. Namoonni miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan irra ga'es godina Wallaggaa Lixaa hospitaala Hayiraatti yaalamaa jiraachuun ifoomeera. Ka'umsaa fi madda balichaa ammaatti kan hin ifoomne ta'uu waajjirri kominikeeshinii godina Qeellama Wallaggaa beeksisuun maatii namoota sababa balaa kanaan lubbuun darbeef jajjabina hawwaniiru. Itoophiyaa fi Kooriyaan kibbaa biizinasii fi investimentii caalmaan cimsuuf kan hojjetan ta'uu ibsan. Hojii raawwachiisaa olaanaan koorporeeshinii misooma paarkiiwwan indaastirii Itoophiyaa obbo Akiliiluu Taaddasaan Itoophiyaatti ambaasaaddara Kooriyaa kibbaa Kaang Suukee waliin mari'ataniiru. Marichi kan gaggeeffame hariiroo biyyoota lameen gidduu waggoota dheeraaf ture gama biizinasii fi investimentiin jiru akkaataa cimsuun danda'amu irratti akka ta'es ibsameera. Itoophiyaatti ambaasaadarri Kooriyaa kibbaa Kaang Suukee gama isaaniitiin hariiroo Itoophiyaa fi Kooriyaa kibbaa gidduu jiru seenaa irra darbee gara guddina misoomaa fi walta'iinsa investimentiitti guddachuu akka qabu dubbachuu raagaan koorporeeshinicharraa argame ni mul'isa.
Oduu biyya alaatiin ammoo maanguddoon umuriin ishee waggaa 104 taate nama umuriin guddaa xiyyaara irraa utaaluudhaan riikardii addunyaa galmeessifte taate. Maanguddoon ganna 104 kun galmee dinqisiisoo addunyaa namoota xiyyaara gubbaa utaalan keessaa ishee umuriidhaan guddoo ta'uu ishee mirkaneessuuf osoo hojjechaa jiru torban tokko dabarsitee du'aan addunyaa kanarraa boqotte. Maqaan maanguddoo kanaa Doortii Ofner yoo ta'u Chiikaagoo Otaawaa keessatti guyyaa onkoloolessa tokko xiyyaara lafarraa fageenya kiiloomeetira 4.148 irratti argamurraa utaalcha qilleensarraa taasifte. Itti dabaluunis Hofner nama waggaa 104tti xiyyaararraa utaaltee umuriin lakkoofsa qofa akka ta'e nutti agarsiiftedha. Nuti yeroo isheen jireenya gammachuu fi tasgabbii qabu jiraatu arguuf hawwina turre. Hawaasni keenya yoomillee ishee hin dagatu yeroo hundaa qalbii keenya keessa jirtis jedhaniiru. Galmeen wantoota dinqisiisoo addunyaa Ofner nama guddoo xiyyaararraa utaaluudhaan riikardii addunyaa cabsite ta'uu ishee mirkaneessuu irratti hojjechaa akka jiru beeksisee jira. Ammatti gama kanaan riikardii addunyaa kana namni qabatee jiru lammii biyya Siwiidinii Liiniyaa Inegerd Laarson yoo taatu isheen bara 2022tti utaalcha qilleensarraa kana taasiftu umuriin ishee waggaa 103 akka ta'e gabaasni Associated Press irraa argame ni mul'isa. Hojjettoota waajjira odeeffannoo fi nageenyaa kan ta'an 4 qarshii miiliyoona 30 ol waliin dhahuun himataman Sitiinaa Hajii dabalata saakattaa nutti dhiyeessiti. Hojjettoota waajjira tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa biyyaalessaa ta'an 4 karaa seeraan alaan bittaa simintoo qarshii miiliyoona 30 oliin taasisuun shakkaman mana murtiitti dhiyaachuun himannaan itti banameera. Hojjettoota waajjira tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa yakka kanaan himataman keessaas itti gaafatamaa konistirakshinii fi loojistiksii kan ta'an obbo Ashannaa fi Tasfaayee, itti aanaa daayirektara konistirakshinii fi loojistiksii kan ta'an obbo Tasfaayee Damee, bittaa meeshaaleerra kan hojjetan obbo Tujubaa Qalbeessaa akkasumas Mustafaa Musaa yoo ta'an manni murtii yakka kana qorates mana murtii olaanaa Lidataa dhaddacha sadaffaa waa'ee malaammaltummaa qoratudha. Hojjettoonni dhaabbatichaa yakka kanaan himataman kunniin dhaabbatichi fedhii bittaa osoo hin qabaatinii fi ajaja hin kennin akkasumas beekamtii dhaabbatichaan ala faayidaa dhuunfaa argachuuf jecha bara 2013 fi bara 2014 guyyoota garagaraatti dhaabbatichaaf jechuudhaan faabrikaawwan lamarraa simintoo kuntaala 29 fi 200 kan bitan yoo ta'u guyyoota garagaraattis namoota dhuunfaa garagaraaf gurguruudhaan qarshii miiliyoona 30 ol faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolchaniiru jechuudhaan abbaan alangaa himatetti baneera. Sadaasa 3 bara 2016 dhaddacha oliin abbaan alangaa aangoo karaa seeraan ala fayyadamuudhaan faayidaa dhuunfaa oolchuu fi yakka malaammaltummaan himatetti baneera. Yakkamtoonni kunniinis himata ittiin shakkamaniin mana murtiitti dhiyaatanii erga dubbifamee fi booda yakkicha hin dalagne jechuudhaan waakkataniiru. Abbaan alangaas yakkicha irratti ragaalee namootaa fi sanadoota garagaraa mana murtichaaf dhiyeesseera. Manni murtichaas ragaalee namootaa fi sanadootaa ilaaluun himatamtoonni ragaalee ittisaa akka dhiyeessan murtoo dabarsee kan ture yoo ta'u ragaalee guyyoota garagaraatti dhiyaatanis sakatta'uudhaan dhaddacha har'a ooleen yakka ittiin himatamaniin balleessitoota ta'uu amaneera. Waajjira tajaajila odeeffannoo fi nageenyaatti itti gaafatamaa konistirakshinii fi loojistikii kan ta'an obbo Ashannaa fi Tasfaayee himata abbaa alangaan itti dhiyaateen haala qubsaan waan ofirraa ittisaniif bilisaan kan gaggeesse manni murtichaa kanneen hafan garuu balleessitoota akka ta'anii fi himannaas itti baneera. Shakkamtoota abbaan alangaa manni murtii bilisa jedhee kan gadhiise obbo Ashannaa fi Tasfaayee abbaan alangaas shakkamaa bilisa jedhamee gadhiifameef oliyyannoo akka godhu ibseera jechuudhaan Faanaa Broadcasting Corporeetu gabaase. Namtichi Keeniyaatti waggoota dheeraaf ga'umsa barnootaa fi hayyama malee namoota hedduuf abukaatoo dhaabbatee falmaa turee fi torban darbe keessaa to'annoo jala oolfame dinqisiifattoota isaa galateeffate. Odaa Abtaamoo. Keeniyaa magaalaa guddoo biyyattii Naayiroobii keessatti namtichi ani abukaatoodha jechuun mana murtii olaanaa biyyattiitti imannaawwan hedduu falmeerra aanaa ture to'annoo jala oolfame. Gabaasaaleen nama kana ilaalchisuun ba'aa jiran akka mul'isanitti abukaatoon kun osoo hin to'atamin dura mana murtii olaanaadhaa kaasee hanga dhaddacha oliyyannootti dhimmoota 26 qabatee falmuudhaan nama injifachuu danda'e ta'uun ifoomeera. Namni kunis to'atamuu kan danda'e erga waldaan ogeessota seeraa Keeniyaa namni kun osoo ga'umsa barnootaa hin qabaatin fakkeessuun damee seeraa kanarraa hojjetaa akka jiru
heeruun namoota garaagaraa irraa qaqqabeen booda ta'uun himameera. Taateen kunis Keeniyaa keessatti dubbii ijoo ta'ee kan ture yoo ta'u, gocha ija jabummaa namni kun raawwateef miidiyaa hawaasummaa gubbaatti deeggarsa namoota hedduu argateera. Waldaan seeraa Keeniyaa fi Daayirektarri abbaa alangaa biyyattii gochaa nama kanaa balaaleffatan illee garuu baay'ee jajjabeeffamuu qabas jedhaniiru. Gamtaan daldala dhaabbata jiddu galeessa Keeniyaa COTU gamasaatiin dargaggeessa sammuu qaxalee barnoota malee milkaa'uu danda'e jechuun leelliseera. Kana hordofuunis namni abukaatoo sobaa jedhame kun deeggartoota isaatiif dinqisiifannaa qabu ibsee jira. Waldaan ogeessota seeraa biyyattii miidiyaa hawaasaa isaa irratti akka barreessetti namni kun abukaatoo akka hin taanee fi Keeniyaa keessatti ogummaa abukaatummaan akka hojjetuuf kan dandeessisu eeyyama homaa akka hin qabne ibse. Waldichis namni kunis mana murtii waliigala Keeniyaatti abukaatoo akka ta'ee fi miseensa waldichaa akka ta'e heeruun waliin hojjetaa ture jechuun himate. Abukaatoon kun barnoota ga'aa fi eeyyama osoo hin qabaatiin abukaatummaan yeroo meeqaaf hojjetaa akka ture ibsuu baatan illee qondaaltota mootummaa dabalatee dhimmoota hedduu falmee injifachuu akka danda'e himeera. Namni maqaan isaa Birhaan Muwendaa jedhamuun beekamu kunis kanaan dura hoogganaa garee yakkamtootaa biyyattii keessatti addessaa ta'ee kan turee fi Hunjikii jedhamuun bakka bu'uun adeemsa mana murtii kallattiin TV'n darbe irratti himatee akka ture himama. Erga namni kun waliin dha'aa jiraachuun isaa himameen booda waraabbiin viidiyoo kanaa haalaan qoodamaa jira. Waldaa ogeessota seeraa Keeniyaa seenaa maqaa abbaa seeraa wal fakkaataa qabu marsariitii waldichaa irraa buusuudhaan nama kana of fakkeessuun waliin dha'aa ture jedheera. Dabalataan bulchaan duraanii Naayiroobii Maayik Sonkoo nama kanaan goota koo jechuudhaan leellisan. Maayik Sonkoo waraabbii viidiyoo miidiyaa hawaasummaa gubbaatti qoodaniin namni abukaatoo sobaa jedhamuun ibsame kunis wiixatarraa yookaan kibxata boruu buufata poolisii deemuun jecha isaa akka kennu himameera. Deeggarsa isaanii abukaatoo kanaaf kan ibsan bulchaan magaalaa Naayiroobii duraanii Maayik Sonkoo abukaatoon kun nama hin ajjeefne hin ajjeesifnes shororkeessaa miti maal haa ta'u jettu jechuudhaan abukaatoo sobaa nama jedhame bira akka dhaabatan waadaa seenan. Lammiileen biyyattii nama abukaatoo sobaa jedhame kanaaf deeggarsa isaanii haa ibsan malee abbaan alangaa Keeniyaa garuu namtichi mana murtiitti akka dhiyaatu himaniiru. BBCtu gabaase. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataaf fedhii Itoophiyaan hulaa galaanaa qabachuu irratti yaada dhiyeessan ilaalchisee Eritiriyaan deebii kenniteen haasaa dhimmoota hulaa galaanaa keessaa hin qabu jette. Lalisaa Alamuu dabalata saakattaa nutti dhiyeessa. Dhimma hulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa ilaalchisee ji'oota darbanitti waltajjii garaagaraa irratti ijoo dubbii ta'ee tureera. Ibsi ministeera muummee mana maree bakka bu'oota uummataaf kennan TV biyyaalessa biyyattii dabalatee miidiyaalee garaagaraan darbaa ture ammoo dhimmicha ifa baasee jira. Dhuma torbee darbee irratti ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataaf fedhii Itoophiyaan hulaa galaanaa qabachuu irratti qabdu yaada wayita dhiyeessan Eertiraan yeroo jalqabaatiif har'a ganama ibsa miidiyaaleef kenniteetti. Mootummaan Eertiraa karaa ministeera odeeffannoo ibsa gabaabaa kenneen dhimma galaanaa fi isaan wal qabatan irratti mari'achuuf fedhii akka hin qabne balbaloomsee jira. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennan guyyaa gaafa jimaata darbee miidiyaaleen biyya keessaa sirnaan wayita gabaasan dhimmichi ijoo miidiyaalee biyya keessaatii fi miidiyaalee hawaasaa ta'ee jira. Itoophiyaan biyya lakkoofsa uummataan akkaan dabalaa jiruu fi galaana diimaaf garba hindiirraa fageenya gabaabaa irratti argamtu yoo taatu yaadni hulaa galaanaa argachuu dhimma du'aaf jireenyaa ta'uu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed wayita mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennan gadi jabeessanii dubbatan. Galaana diimaa fi abbayaan Itoophiyaaf murteessoo kataanii fi Itoophiyaa wajjin kan hidhatan guddinaa fi badii biyyattiif barbaachisoodha jechuun kan dubbatan yoo ta'u dhimma kana mari'achuurraa baqachuun akka hin barbaachisne eeranii filannoo garaagaraas dhiyeessanii jiru. Haasaan ministeera muummee kanaa kallattiin buufataalee doonii Eertiraa irratti xiyyeeffate ta'uu baatullee hariiroo biyyoota lamaanii waggoota darbanitti fooyya'aa dhufe rakkoo keessa galchuu malaa yaaddoon jedhu asaasamaa jira. Dhimma kana irratti ibsa mootummaan Eertiraa guyyoota booda ibsa gabaabaa baaseen kenneen bishaan hulaa galaanaa fi dhimmoota wal qabatoo ta'an irratti mariin taasifamaa jiru yeroo dhiyoon asitti akka malee baay'ateera. Taajjabdootaaf gaaffii ta'uu malaa jechuun himtee jirti. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed fedhii Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf qabdu ilaalchisee ibsa daqiiqaa 45 wayita kennanitti Eertiraa, Jibuutii fi Somaaleelaand filannoo ta'uun akka ta'an ibsuudhaan walitti bu'iinsaan alatti fedhii biyyattii guutuuf dhimmoota filataman jedhan hubachiisanii darbanii turan. Irra deddeebiin dhimmi karra galaanaa qabaachuu Itoophiyaaf dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuutii jechuun muummeen ministeera Itoophiyaa guyyaa gaafa jimaataa ibsanii darban. Kanaanis Itoophiyaan ce'umsa galaanaa akka argattu dhaabbilee gurguddoo biyyoota hidha guddicha Abbayyaa fi daandii qilleensa Itoophiyaa keessatti qooda laachuu lafa wal geddaruun fa'aa akka danda'amu ministeerri muummee eeruu isaan kennan keessaa kunneen isaan ijoo turan.
haa ta'uti malee garuu mootummaan Eertiraa dhimma kanaaf haaraa ta'uu ibsuun dhimma hulaa galaanaa irratti marii taasifamu keessaa akka hin qabnee fi akka hin hirmaanne akeekee jira. Mootummaan Eertiraa akkuma yeroo kaanii gara waltajjii akkasii akka hin galle mirkaneessuun kanneen Eertiraaf dhimmamaniif akka hin mufanne waamicha dhiyeessanii jiru. Itoophiyaan biyya Afrikaa guddoo garuu kan karaa galaanaa hin qabne kataate erga waggoota 30 dura Eertiraan walabummaa ishee labsatee hordofee yoo ta'u erga yeroo sanaatii kaasee biyyattiin daldala biyya alaatti ergamanii fi gara biyya seenan illee buufata biyya ollaa xiqqoo kataatee Jibuutiitti fayyadamaa jirti. Galaanni Diimaaf Abbaa Itoophiyaan kan murteessan kan Itoophiyaan walii qabatanii fi guddinaaf badii Itoophiyaa bu'uura ta'anidha jechuudhaan kan dubbatan muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mata duree dhimma kanaarraa baqachuun akka hin barbaachisne dubbataniiti jiru. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabadhaa.